amantii musliimaa hin jaalatu. Namni xiyyeeffannaa hojjechiistuun ani musliima ta'uu barbaada jedhe. Eetu musliima ta'e isin jedhe. Hoo namni ta'e isin jedhe giddiin taate hin ta'u naan jedhe. Tiijiin jedha. Waraqaa jireenyaa hin qabdu tiijiin garuu haala ajaa'iba ta'ee nama ajaa'ibsiisu tokko mana hidhaatti baatee ture. Akkamitti baate? Lammi keessa jennaan lammi Sudaanitiin jedheeni. San malee tiijiin Oromoodhaan miti. Namoonni jedhanii jiran. Tiijiin akkuma natti kan akka amma uffattee dhuftee kan argattanii. Tiijiin Oromoodha keessattuu intala Arsiiti. Tiijiin heerumte moo? Waan nama kun gaddiillee akkuma jiru yeroo bal'inoo kun obsiin goone. Ashama hordoftoota YouTube akkam nagaa jirtanii bara haaraan isin ga'e waggaa ajaa'aa 2013 waggaa badaa Oromoon itti caccabe Oromoon akka malee itti miidhame Oromoon akka malee itti boo'essan irraa baanee bara haaraa kanatti waan bareeda Rabbi nu agarsiisu jechaa har'a keessummaa interview godhu isiniif dhufee jira. Keessummaa interview isiniif godhuuf qopheesse maqaa isii wal barsiisti. Noolin tura. Galatooma maqaan kiyya Tigist Badhaasoo jedhama. Tole Tigist Badhaasoo jedhamti yookaan Tiijii jechuun beekamti. Namni baay'een maqaa Tiijii jedhuun beeka. Tiijiin eenyu gaafin isa tokkoffaati. Tiijii akkamitti ibsitaa? Tiijiin eenyu eessatti dhalattee? Tigist qofa jettee namni si beekuu waan hin dandeenyeef eessatti dhalatte, eessatti guddatte, eessatti baratte amma eessa jirti Tiijiin? Galatoomi Tiijiin eenyu ka jedhuuf Tiijiin Tiijiidha. Jechuun waan jedhee ibsu hin qabu. Eessatti dhalatte, eessatti guddatte, eessatti baratte kan jechuuf immoo kanan dhaladhe magaalaa dheeraadha. Arsii keessa jechuudha. Arsii magaalaa dheeraa. Kanan guddadhe illee achuma. Kanan baradhe illee kutaa tokko haga 4 karaa 5tti Adaamaatti baradhe. 5 immoo hanga 10 dheeraa haayiskuulitti xumure jechuudha. Tole bareeda. Tiijiin akkuma jette magaalaa dheeratti dhalattee Arsii keessa intala Arsii jechuudha. Akkuma agartan aadaa Arsiitiin bareeddee nu dhufte. Tiijiin amma kan jirtu Saawud Arabiyaadha. Mana hidhaa seentee turte akkuma namni kamuu itti qabamutti qabamtee turte. Waraqaa jireenyaa hin qabdu Tiijiin garuu haala ajaa'iba ta'ee nama ajaa'ibsiisu tokkoon mana hidhaatti baatee turte. Akkamitti baate? Isa jechuudhaaf aanillee hedduun ajaa'ibsiisa akkaataan itti bahee. Ani nangga lupa. Ima aku di Sandura, akkaataa itti qabamte irraa jalqabiitiin wanta yeroo sanitti sitti dhaga'ame waan hundayyuu akka hordoftoonni keenya beekan. Kanan qabame cabsaa manaatiin akkuma beekamutti yeroo sanitti ji'a sadii keessa cabsaa hedduu jira ture. Nullee sodaannee mana qabannee turre. Achi dalagaa kiyyeen dhaabu na qabanillee dalagaaf mana qaban jechuudha. Dalagaatiin achi deddeebi'aa ture. Booda ganama achi dhufee sa'aatii fajirii jechuudha. Subii achi dhufee dalagee raawwadhee sa'a waahidaa yookaan immoo akka Itoophiyaa sa'a 7 irratti achi deebi'uu qabaayyuu bakka hoteelaa sanatti. Garuu deebi'uun mana jirtu jechuun dheessitee hoteela qabannee ture. Garuu dalagaaf gara manatti dalagu manatti deddeebi'ee sanan dalagaa san dalagee deebi'ee immoo mana hoteelaa bulaa ture. Garuu gaaf san akka carraa ta'ee sa'a 7 irratti yaalaa si geessan naan jennaan nan dide. Ishinaan jedhanii isaanii dhiisanii magriibarra dhufanii
magriballee ka'isi geessinanaa jedhanii ijoollee lama takka naqatanii turanii isaanillee nan didee magribaan booda manni yogguma qo'amu dhaga'e. Yoo qo'amullee ani shurtaan natti fakkaate ture. Kan natti fakkaate mucaan amboobaa guutuu deemee akka wajjin dalagnu amboobaa fiduutti jira jedhee isaan achiin cabsanii ani seenii jechaan tureeyyu. Maaltu maa goota karran seentu qarri banaadha jechaanii ture. Booda garuu kan manatti ol seenan ilaalee hin qophoofne surreen uffadhee mataan kiyya banaadha. Akka hin taane jira wanni hunduu shunkurtii adii guddisaa jira. Kan ol seenanii waraqaa jireenyaa fiditannaa jedhan argee qabdaa jennaan hin qabu jedheeni. Lammiin keessaa jennaan lammiin koo lammii Sudaanitiin jedheeni tokko dhufee kijibdiinaan jedhee hin taane dubbiin akkasumatti na baasanii naan deeman jechuudha. Tole. Erga achis keessan booda akkan quba qabutti guyyaa sadiif moo guyyaa afuriif bulchanii turan. Haala kamiin baate namni achi seenee baay'een dhageenye namni baay'een qaqqabamu hunduu rabbi si yaadachuu jennee eebbisu malee wanti biraa hin danda'amu akka beekamutti hidhaa Saawud Arabiyaa hundi keessan hundi beektanii haala kamiin baate? Dhugaadha seeneeraas guyyaa sadiif ture kan bahee beekwaan akkuma nu hunduu hin deemne achi ka jiru hundinuu dura basma harkaa goona. Guyyaa walaa bullee guyyaa lammataa basmaa godhaanu jedhanii basmaa irratti anillee basmaa nan godhee sanii achi basmaan booda immoo ashaaraa bakka jedhamu jira. Ashaaraa bira osoo hin gahin namni hedduu ijoolleen nu wajjin jiran hundumtuu waamamanii deemaniiru. Ana qofa tafe ijoollee keessa ani kabeeku keessa jechuudha. Booda edaa guyyaan ani basmaa godhe sanuun na waamaa turan maqaa immoo ani jijjiireen ture. Maqaan kiyya kan itti dhufe Tigist Badhaasoo jedha. Asitti immoo ani kanan beeku Hayaati. Hayaatiin yoo isaan galmeessan akka galmeessan godhellee Hayaatiin namichi Hayaat Muhammad jedha. Ani deemee ana jennaani maqaa biraa qabdaanaan jee qaama qabdaanaan jee dura iqaamaan qabu jedheen maqaa biraa qabdaanaan jennaan eeni jeeni Tigist Badhaasoo jennaan yellaa Hayaatii qaama qabdaanaan jeenaa rifadhe. Ani qaamaan qabu. Waraqaan eenyummaa iqaamaa jechuun waraqaa eenyummaati. Waraqaa hin haaromfamne hundaati biyyaa dhuftee waggaa 8. Haala saniin akkasitti waraqaa qabda baay'isii jedhanii tuma inuma gadi baata. Miti waraqaa qabdaa baay'inaan jedhanii iddoo akkuma qabamtee baatuun iddoon jechuun jira. Achitti addaan nu baasanii addaan ol kaanii ana malee ijoolleen lama hin jirtiyyuu. Achumaan achi hin teenne maqaan keenya booda waamamee karaa iddoo awwaala dhufne geessan jechuudha. Awwaala asiin qabanii bakka nu dhaaban tokko jiraayyuu baasa guddaatti bakka itti nu nagan. Biiroo san nu fidanii biiroo san immoo xiqqoo turree nu gaafatanii maalni naannoo jennaan itti himne achi immoo nu fudhanii jaamiyaa nu geessan. Jaamiyaa yoo nu geessan yoo kafiilli rakkoo qabaatee yoo mungkin balleessaa adda addaa dalaganii yoo bahan achitti addaan bahan. Achumaan achi nu tursiisanii zohorii irra shumeessi abaanee shumeessi haga asrii achi teenye asrii booda ammas nu fidanii akkasitti wanni godhanii mallattee isaan hojjetanii gadi dhiisanii jechuudha. Baga rabbi si baasa jenna maraaf waan baay'ee nama gammachiisu. Rizqii makeetu biyya kanarraan dhumini yoo rizqiin hin dhumin immoo akkuma beekamu galuu hin dandeettan. Oduu hin gallaa yoo jettanii yoo rizqiin nama tokko hin dhumin galuu hin danda'amu. Gara gaafii kee kalammataatti darba. Gaafiin kiyya kalammataa gaafii awwaalaatillee wal fakkaata. Mudannoo biyya Arabaa kana keessatti hunda biyya Arabaa dhuftee waggaa meeqa taatee jirta? Maaltu si qunname biyya Arabaa kana keessatti? Mudannoo akkamii dabarsitee haala dalagaa ni jira? Mudannoowwan garaagaraa yeroo biyya kana dhuftu si qunnaman ni jiru afaan beekuu dhabuurraa wantoonni nama qunnamu baay'eetu jira. Maaltu si qunname? Mudannoolee baay'een qabu. Xiqqoo mana Arabaa namichi wajjin bu'aa baay'ee jiraayyuu
akkaataan itti baduu danda'ellee namichi wajjin waanan walii ta'uu dhabeefanii baay'ee na jibbiti turte. Nyaata na oowwatti, bishaan na oowwatti baay'ee rakkadhaa ture. Saniif namti san gatee badiin dalaga jedhee of amansiisee biraa bahee jechuudha. Ifan achi bahee immoo akka namni dura natti hime sanitti eege. Ani dura kanatti fakkaate dalagaa ogummaa saseenii birriillee marra achi jirtu san caalaa argatta jedhanii yaadanii akkasitti natti himanii turanii. Garuu immoo biyya Arabaa keessa namni durii beeka namni badii dalagu waa ba'ii baay'ee jira. Dalagaa hookayin argattaa hookayin dhabdaa waan hin taane garuu sa'aatii ammaa kana keessatti immoo bareeda dalagaa bareedanii dalagaa jira. Tole, mudannoon baay'ee si qunnamni jiru jechuudha. Baay'ee kana yaadadhu jiru. Tole Tiiji, gaaffiin amma si gaafadhu ni ulfaata. Namoonni baay'een Tiijiin yoo haasoftu akka shawaa intala shawaatitti haasofti. San malee immoo Tiijiin Oromoodhallee miti. Namoonni jedhanii jiran akka haasawaatitti yoo dhagahamu. Gaaffiin kiyya Tiijiin Oromoodha moo Oromoo miti? Tiijiin akkuma lafta kan akka amma uffattee dhuftee kan agartanii Tiijiin Oromoodha. Keessattuu intala Arsiiti. Abbaan kiyya Musliima ture. Haati kiyya immoo Salaalee. Ishiin Shawaadha. Akkasi ani sa'aatii ammaa kanatti ani Oromoollee keessa Arsiiti. Durallee Oromoo. Ammallee Oromoo duraafis Oromoodha. Oromoonni gaaffii kana gaafadhu naan jettan dhageettan akka isiniif deebi'ee abdii qaba. Tole, Tiijiin amma maal dalagaa jirti? Amma kana dalagaa jiru nyaata. Nyaata manatti dalagnee sharikaa geessina jechuudha. Sharikaa. Tole, mana nyaatatti irratti jechuudha hojjetu. Bareeda. Okay. Gaaffii kiyya shanaffaa irra geennee jirra. Tiijiin heerumte moo? Heerumte moo heerumne Tiijiin? Tiijiin hin heerumne. Tole, yoo heerumne maaliif? Ka jedhu waliin qabsiisti naa ibsi. Kuni hireedha. Hireedha bira biraan dhufne. Sanii fi garuu biyyatti hiriyaan kan qabaa ture. Isarraayis osoo hin baradhu mucaa tokko argadheera. Ilma tokko ni qabda jechuudha. Waggaa 11 ta'eedha. Rabbi si fayyadamsi. Maqaa isaa nu himuu dandeettaa? Maqaan isaa Firaa'ol. Firaa'ol. Nama gammachiisa. Tiijiin hin heerumne warri gaafataa jettan. Okay, Tiijiin maal jaalatti jechuun hoobiin Tiijii maaliin? Muuziqaa irraa ta'uu danda'a, wantoota garaagaraa irraa ta'uu danda'a. Tiijiin maal jaalatti? Aartiillee akka shaakaltuu tana dura biyya taatee akka shaakaltuu dhabeeleen ture. Dhugaadha. Biyyatti ijoollee turree wantoota adda addaa nan dalagaa ture. Diraamaallee nan hojjechaa ture. Muuziqaallee nan yaalaa ture. Baay'ee makababii eelsii moo maal wanni isarratti yoo san baay'ee maalafi hatsara eelsi kababu ka jedhamu abdii booruu ka jedhamu san keessatti dalagaa ture. Ani garuu irra caalaa hoobiin kiyya diraamaa dalaguudha. Gara aartii jechuudha. Baay'ee. Kanaafuu gaaffii kiyya torbaffallee sammaa wal fakkaata. Tiijiin osoo biyya Arabaa dhufuu baattee hireen isii maal ta'a ture? Hireen kiyya odoon as dhufuu baadhee nan ta'a jedhee kana yaadu aartii keessa seena jedhee yaada. Maaliif hagan as dhufutti sa'aatii as dhufutti achuma keessa waan tureef aartii keessa nan seenaa ture jedhee yaada. Tole, hordoftoota keenya gaaffiiwwan kiyyan xumurree rahaa goonee muuziqaa tokko Tiijii wajjin dhageeffannee isinitti deebina. Nu waliin turaa. Tole, muuziqaa dhageeffannee bashannannee bishaan dhugnee buna dhugnee walitti deebinee jira. Gara gaaffiitti aanutti dabarra. Gaaffiin itti aanu Tiijiin akkamitti amantii biraa qabdaa turte? Amma garuu amantii musliimaa keessa jirtu.
akkuma durallee keessan mukaatee jirtatti keessee akkamitti amantii dura amantii kiristaanaa irra turte amantii musliimatti akkamitti dhufte haala kamiin dhufte yoom irraa musliima taate? Gaaffii bareedaadha. Namni hedduun namni baay'een ammallee maqaa kiyyaanaa ta'uu beeku akkan kiristaana ta'e beekan namni hedduu jechuudha. Gaaffii kana na gaafatu keetiif uummata baay'eedhaaf naafis deebii taasisee yaada. Awwaala akkamitti musliima taatee kan jedhuuf ani ogguma duraatu warri abbaan kiyya hundi karaa abbaa kiyyaatiin musliima ta'e jedhee ture. Karaa haadha tiyyaatiin malee abbaan kiyyaallee musliima ture haadha tiyyaaf ta'e jedheera. Garuu haa ta'u malee amantii musliimaa hin jaalladhu ture nuti mana keessa jechuudha. Obboleessi kiyya musliimni kaan gafaa hin jira. Yoo inni dhufu yoo salaatu mana keessatti maa salaatafaa jennee oomishaa ture. Hin jaalladhu keessi keenya jechuudha. Ani immoo beeta kiristaana keessatti mazammaraan illee ture. Achi keessatti sina fayyadaa ture. Garuu akkas ta'uu ta'uu akka tasaa waggaa tokkoof wayiif Sudaaniif deemee ture. Sudaanii isaanii deemsanitti intala takka wajjin dalagaa seenee intalattiin musliimaa anu kiristaanaa kitaaba wayii harkaa qabdi. Kitaaba Najaashii. Kitaaba Najaashii sanisiin harkaa qabdi. Kitaaba san kaasee nan dubbisaa ture. Akkaataa musliimni itti dhufe waan hunda bakka musliima keessa waan ta'e hunda nan dubbisaa ture. Dubbisee jennaan amantaa musliimaa duraan jibbu san hedduu jaalachuun jalqabe keessa kiyyatti. Dubbisuu keetirraa kan ka'e. Intalattitti illee hin himu. Sila maal dubbista amantaan keessanii ajajaa hoonaan jettutti ni waame. Jaatisee tan dubbisa maal qaba yoo nan dubbise jedheeni odoon dubbisuu kitaaba san nan fixee. Kitaaba san fixee jennaan namitti tiyya kan na hojjechiistuun ani musliima ta'uun barbaadan jedheen lafumaa ka'ee akkamitti naan jette bakka musliima ta'uun barbaada ani abbaan kiyyaallee musliimaa nutu kiristaana malee uummanaa miti ani ta'uun barbaadan jedheeni namittiin naafachuuf jettee namichi bittanimaa achumaan isa wajjin mari'annee sitti manaan jette. Biyya Sudaanii taatee? Sudaanitti. Waggaa meeqa ture kun? Waggaa 8 dura. Achumaan namichi dhufee itti himtee na waamee na gaafate. Musliima ta'uu barbaadda jedhanii dhugumaan jennaan eenyutu musliima ta'e isin jedhe hoo namni si ta'e isin jedhe giddiin taate hin ta'u naan jedhe. Garuu ofii keetii hoo sii gali malee naan jennaan anuma kiyyan barbaada jedhe. Masgidatti sallamuu barbaadamu manatti naan jennaan lakki ani manatti sallamaa jedhe. Eshi naan jedhe karaa keetiitiin sheeka lama fidii kottu naan jedhe waan naan jedhe jechuudha. Karaa isaaniitiin sheeka tokko qopheessanii sheeka sadii godhanii waan tokko qopheessanii akkasitti shaadaan qabsiisanii jechuudha. Baay'ee nama gammachiisa. Tole gaaffii dhiyeessa xumuraati. Tiijiin guyyaa itti akka malee itti gaddite ni jira yookaan immoo akka malee itti gammadde? Guyyaan akka malee itti gadde guyyaa obboleettii arbuutii jedhamee itti himan. Rabbi nama jannataa isaa godhu. Maraafuu guyyaan itti gaddite guyyaa sana. Guyyaan itti akka malee gammadde waan nama kun hundaayyuu gammachuulleen gaddillee akkuma jiru yeroo hundaayyuu nama kun nama boksiin boo'ini guyyaan itti gammadde yoo? Guyyaan itti gammade immoo dhugaa dubbachuudhaaf guyyaan ani mara itti gammade yoomii guyyaa intalli baleetti eebbifamte mara gammadeetu. Tole baga gammaddee jennaan miti illee keessi akka malee amma jedhee jira. Maraafuu hordoftoota keenya intarviin hanga sa'a kanaatti hojii qabnu kanarratti xumuruu kiyyaan dura wanti dabarsuu barbaaddu wanti yaadni ati dabaluu barbaaddu wanti intarvii kana keessa naa hafe uummata kiyya beeksisuu barbaada jettu yoo jiraate yeroo sii kenna. Hundaa xumureera galatoomaa. Tole galatoomaa. Isin jaalanna subscribe, like, share gochuu hin dagatina. YouTube keenya
isillee TG Tube jedha description irra isinii kaaya comment irra isinii kaaya isillee seenatii subscribe godha galatooma